Obboloota koo kam jirtu nagaa keessanii har'a waa'ee poornoogiraafii macaafni qulqulluun maal jedha jedhu waliin ilaalla. Viidiyoo kana dhaggeeffattee yoo xumurte ni fayyadamta. Macaafni qulqulluun waa'ee poornoogiraafii maal jedha? Obboloota koo YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Poornoogiraafiin bifa barreeffamaan, suuraan, viidiyootiin fedhii quunnamtii saalaa wanta kakaasudha. Poornoogiraafiin kun miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti olaantummaatiin kan socho'aa jirudha. Akka qorannoon dhiyeenya bahe tokko ibsutti weebsaayitiin poornoogiraafii intarneetiitiin socho'uu %35 qabatee akka jiru as biyya keenyattis gama feesbuukiin, teelegiraamiin, waatsaappiin, yuutuubiin bifa baay'ee nama harkisuun indaastirii isaa guddifachaa jira. Waan baay'ee nama qaanisuunis gruupiiwwan teelegiraamii, feesbuukii, sooshaal miidiyaa hawaasaa garri caaluu miseensa warra poornoogiraafii dhiyeessaniiti. Kiristaanota hedduutu dhiyeessii poornoogiraafii kana hordofa. Poornoogiraafiin akka namni quunnamtii saalaa godhuu fi nama kakaasa. Nama beektus nama hin beeknes akka ati hawwitu si godha. Poornoogiraafiin akka ati maastarbeetu godhu yookaan ofii keenya of gammachiistu si godha. Dirqiin akka ati nama gudeedullee nama dhiiba. Namoonni hedduun sababii poornoogiraafiitiin homoosekshuwaalii, geeyi, leesbiyaanii ta'anii jiru. Amma poornoogiraafiin afaan nuti beeknu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin illee hordoftoota hedduu horachaa jira. Kunneen akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Teelegiraamiiwwan garaagaraa irratti gruupii garaagaraa uumanii akkaataa barreeffamaatiin, suuraadhaan, viidiyoodhaan nama gorsuudhaan akkaataa namni itti miira fedhiisaa yookaan fedhii quunnamtii saalaa baafatu kan gorsanii jechuudha. Kunneen akka fakkeenyaatti ni kaasna. Yaaddoo guddaan garuu kiristaanonni maaliif wanta kana hordofuu kan jedhudha. Namoonni gooftaa qaban, namoonni pheenxee ta'an yookaan kiristaana ta'an maaliif gruupii kana hordofu? Gruupiiwwan teelegiraamii poornoogiraafiitiif qophaa'anii waan gara quunnamtii saalaatti, gara fedhii quunnamtii saalaatti warri nama gadhoomsanis. Kanaaf araada kanarraa wanta kanarraati dhiisuudhaaf yookaan overcome jireenya keenya fageessuudhaaf maal gochuu qabna? Tokko, araada viidiyoowwan poornoogiraafii qabnu dhiisuudhaa fi viidiyoowwan poornoogiraafii appilikeeshinii block install goonee fayyadamuu qabna. 2, waaqayyootti dhiyaachuudhaan cubbuu ofii himachuu qabna. 3, geeddaramuuf waaqayyoon gaafachuu qabna. 4, amanamuu waaqayyoon gaafachuu qabna. Waaqayyoof amanamuu akka dandeenyu, waaqayyoo fi warra waaqayyoo amanatu ta'uu akka dandeenyuuf jechuudha. 4, cubbuurraa fagaachuudhaaf murteessuu yookaan barachuu qabna. 5, hubannaa waa'ee quunnamtii saalaa macaafni qulqulluun maal jedha hubachuu qabna. 6, hubannaa waa'ee quunnamtii saalaa macaafni qulqulluun maal jedha jedhu hubachuu qabna. 7, hafuuraan deddeebi'uu qabna. Yeroo itaanutti bal'inaan ni ilaalla waan ta'eef YouTube chaanalii kanaa fi haaraa warri taatan obboloonni yoo isin tole YouTube chaanalii kanaa fi maatii ta'a. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifama.